Itoophiyaan carraa argatti jedhamee atuma yaadamu bulchiinsa totaaliteeriyaan bulchiinsa dargii fi bulchiinsi dargii kun immoo hiittaa mirgaa duwwaayyatu hin ta'in waan namni nyaatu wanta namni dhugu wanta namni uffatu illee kan ajaja namaa kennuudha. Keessumattuu hayyooti beekamoon Itoophiyaan qabdu kan akka Hayilee Fidaa, Sannaayee Lissee namoota garaagaraa kan Itoophiyaan itti qabdu namoota biyya alaatti baratanii quuqama biyya kana waan qabaniif achi as deebi'an kan itti qabdu bulchiinsa jibbaachisaa ture. Kanatti aantee immoo bulchiinsitii seerrifteera. Akka keessatti egaa wantoonni tokko afaan ofii fayyadamuu waan afaan ofiitiin barachuu kaasuu dandeenya garuu dhiittaa mirgaa gurguddaan tureera. Rakkoon bulchiinsaa uumamuu Itoophiyaatiin qabee gangalataa rage dhiqamee hin baane. Har'a siyaasni Itoophiyaa wal sirreessuurra walammeessuu irratti xiyyeeffachuu kanatu mul'ata. Yeroo dhiyoodhaas keessumaa yeroo itti biyya kana keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufe jedhamutti walammeessuu irratti kan xiyyeeffate kun akkamiin ilaalta sirrii? Biyya tokko keessatti dhalooti waan darbeerraa baree biyya sirreessuun biyyoota garaagaraa keessatti argaa jirra. Fakkeenyaaf Awurooppaan giddu galeessa waraanaa turte. Walirratti waraana gurguddaa addunyaa tokkoffaa addunyaa lammaffaa illee wiirtuunsaa Awurooppaarraa dhalooti sun akka garuu irraa baruu duwwaatu hin ta'in maallaqa tokko fayyadamuu viizaa tokko fayyadamuu wal keessa deemu kana jechuun egaa irraa hin barama. Naannoo keenyatti immoo kan rakkoo ta'e irraa baramuu duwwaayyuu otoo hin ta'in sirnumti suni hadeebi'uu jedhee kan qabsaa'u jira. Qawweedhuma fudhatee sirni suni hadeebi'uu masaraa abbaa keenyaatti deebina. Itoophiyaa guddittii jechuun isaanii durii warri fedhu hacuucaa turan warri barbaadu hacuucaa turanitti deebina jedhee kan sochootu jira. Waan kaleessaarraa baruudhaaf danqaa qoromsa guddaa Itoophiyaan irra qabdu keessaa isa tokko jechuudha. Oromoo irratti raawwatamne hin jiru jechuudha haga yeroo dhiyootti. Kanaaf sabni guddaan moggaatti galee diinagdeen isaa saamamee mirgi isaa dhiitamee bara Minilikii qabee bara Hayila Sillaaseetii qabee bara Dargiitii qabee hayyooti Oromoo hedduun uummata Oromoo mirgi isaa sarbameera, qabeenyi isaa saamameera, afaan isaa kan qaana'amu godhameera. Cubbuun biyya lafaa jiru hundumtuu kan irratti hin raawwatamne hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee yeroo hacuuccaan jiru hacuuccaan immoo qabsoodha waanta ta'eef Oromoon qabsoo walirraa fuudhaa walitti daddabarsaa mootummaa tokkorraa gara mootummaa tokkootti dhufee qeerroo irra ga'ee qeerroo yeroo dhiyoo bishaatiin akka Afrikaatti akka addunyaattis Oromoo ol baas Oromoon ol ba'uu duwwaatu hin ta'in carraa Itoophiyaa deebi'ee harka Oromoo dhufe jechuudha. Asirratti wanti nuti beekuu qabnu carraan kun haa dhufu malee carraa kana kunuunsuun nurra jiraata. Waan tokko siikaasuun barbaada. Injifannoodha kun wanti karaa qeerroo dhufee ol ba'e uummata Oromoof injifannoo addunyaan argeedha. Injifannoo immoo qabaa hin tolchitu yoo ta'e hirkaa mucucaata. Injifannoon akkanni nama harkaa mucucaatu kan godhu kan jiru tokko immoo bittinnaa'uudha walgaluu dadhabuudha. Injifannoo kana qabaa wallaaluudha. Kanaaf egaa amma kan qormaata nutti ta'ee jiru injifannoo kana itti fufsiisuu dadhabuutu jira mul'ata. Fakkeenyaaf wal dhiibuu inni ala jiru isa mootummaa keessa jiru tiffataa inni kan mootummaa asuma uummatuma bulchu yeroo inni arrabsu jira. Lamaanis itti rakkina lamaanii jechuudha. Dippiloomaatii Raashiyaa tokko maal jedhaa yeroo tokkummaa qabdu humna qabdaadha. Yeroo humna qabdu sanatti namichi sodaataadha. Waan barbaadde jechuu dandeessa. Oromoon tokkummaa yoo qabaate mataa idaama isaa jalqaba yoo sirreeffate Itoophiyaa irra darbeeyyuu Afrikaa ga'uu danda'a. Garuu irra kan agarru wal dhiibuutu jira, wal tuffachuutu jira. Inni tokko bakkee taa'ee qaama mootummaa tuffata, qaama mootummaa keessa taa'ee sabakkee gadi ilaalaa. Inni kun immoo yoo yeroodhaan sirra tutee gara fuulduraatti gatii tokkoffachii ta'e. Bittinnaa'uun, wal cabsuun, wal xiqqeessuun, dhagaa walitti darbachuun, wal jala dhaabbachuun kun eessaan dhugaa? Egereen Oromoo fi Oromiyaa egeree biyya kanaa garam geessa jedhu? Humna sasila kuufanne, anniisa sasila kuufanne ol baane kana nu jalaa dadhabsiisa. Ibsaa nuti qabsiifanne kana nu jalaa dukkaneessuu danda'a. Kana booda carraa biyya kanaa fuula duratti tarkaanfachiisuu harka Oromoo jira. Oromoon immoo tokkummaa hin qabu yoo ta'e humna dhabaa. Oromoon gaafa humna dhabu bittinnaa'uu Itoophiyaatiif iyyuu sababa ta'a jechuudha. Kanarratti of eeggachuun barbaachisaa. Ammayyuu aduun hin dhiine waan nu jalaa keessumaa falaasama Oromoo keessatti sirna gadaa keessa kan jiru wal dhaggeeffachuun aadaa Oromoo ture. Wal hubachuun aadaa Oromoo ture. Sirna gadaa keessatti Oromoon shaayin kan inni godhe jaarraa 16ffaa 14ffaa waraanaan haala tokko tokkoon Itoophiyaa keessatti shaayin godhee ture. Kana garaa baay'ee siikaasuu nan danda'a. Amma immoo carraa arganne kana keessatti dantaa keenya tiksinee biyyuma kanaaf iyyuu utubaa ta'uu dandeenya. Garuu treendiin amma mul'atu kan namatti tolu miti.
Fakkeenyaaf ani nama mootummaa keessa jiru positive criticism kennuu nan danda'a waa akkasirratu. Namni qaama mootummaa qeeqoo ijaarsa fidu walii kennuu akka dandeenyu wal arrabsaa oolu keessumaa wanta taajjabu jechuudha. Mormitoota keessaa qaama mootummaa arrabsu warra keessa warra jiran arrabsu bulchiinsa mootummaa keessa taa'e uummatuma bulchullee tanii arrabsu immoo jira jechuudha. Sagalee mootummaan sirreeffachuu qaba. Of keessaa warra qaamuma bulchiinsa amma jiruuf illee fayyadne mootummaan gab gochuu qaba jechuudha. Kana biraati immoo uummati mootummaadhaaf hirmaannaa gochuu ceephoo ijaarsa fidu ceephoo booree akka waa sirratuuf gochuun dura jiraata malee calluma jennee wal balaaleffachuun eessaaniyyuu nu ga'u humna nuti qabnu nu jalaa gadi buusa. Tokkummaa keenya naafsita tokkummaan keenya naaffannaan immoo Itoophiyaan inni kun irratti kanatu siif beekaa kanatu siif deemaa ana malee waan jedhu tokkotu mul'ata yeroo dhiyoodhaas natu siif beekaa natu siin deemaa natu sii caalaa yoo anan taane yoo nani keessaa dhabame waa siin ta'uun kun maal irratti hirkate keessumaa namoonni siyaasaa. Inni kun aadaa siyaasa sirna fiwudaalizimii wajjin kan wal qabatudha. Keessumattuu haalli ittiin uummati Oromoo wal ijaaree mirga isaa kabachiisuuf socho'e sodaas fideera jibbas fideera. Inaaffaa guddaan keessumaa finxaaleeyyii kaaba Itoophiyaa isinumti bulchuun qabdanidha. Siyaasa waa'ee miti bare waanumti biraanuu kan keessa miti kan keenyaa inni jedhu sammuu ixxaatu ture. Biyya kana gaa waloodhaan ijaarre jennaa hundumti keenya itti jiraannaa dhaloota itti guddifnaa jennee yaannaa biyya waloo kana itti fufsiisuun kan danda'amu siyaasa akkamiitu nu deemsisaa maaltu ta'uu qaba jedhu. Sirni bulchiinsa federaalizimii waan gaaffii qabu miti. Asirratti immoo waanta jedhamu reesitti immoo federaalizimii sabdaneessa federaalizimii dimokiraatawaa ta'e mirgi dimokiraasii mirgi uumamaa namootaa kan keessatti kabajame wal dhaga'uun kan keessa jiraatu keessumattiyyuu carraa uummata Oromoo bira dhufe kan ammoo kan wal dhaggeeffachuun keessa jiraatu kan mari'achuun keessa jiraatu kan walitti dhufanii dubbachuun keessa jiraatu qofatu nu ceesisaa nageenyaa irratti hojjechuu hojii jalqabaa mootummaa ta'uu qaba hojii jalqabaa mormitootaa ta'uu qaba hojii jalqabaa warra laga jiranillee ta'uu qaba. Haalli Oromiyaa keessaa yoo sirratti nagaa waaraa Itoophiyaatiif baay'ee bu'uura waanta ta'eef warri miidiyaallee nageenya irratti hojjechuu akkuma sanallee namooti galanii mootummaa wajjin araarri bu'ee jira. Amma yeroo wal dhiibnotuun ta'in waan borii yerootti yaadaa sochoonuudha. Yeroo wal dhaggeeffannu yeroo waaqallee kadhannee gara bo'oo tokkotti dhufnuudha. Yeroon kun yeroo uummata Oromootiif baay'ee murteessaadha. Yeroo si waamnetti ho'attanii yaada bilchina qabu dhimma biyyaa irratti dhimma saba keessanii irratti dirqama ogummaa keessanii baatanii ulfaadhaa umurii dheeradhaa isiniin jenna. Ayyee isinillee carraa kana naa kennuu keessaniif ulfaadhaa galatooma. Jira bitaa mirga laallatutu nurra jira. Har'a ijoolleen Oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi bu haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaatti olii galluun maaltu jira tooftaa namatti olii galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bara kana wayyaanii itti fayyadamtee jirti. Amma maali tooftaa olii galu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira. Obboleessatu miidhamaa jira obboleettitu miidhamaa jira yoo tana goone hoo Oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha. Gonkumaa Oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena walii galtee dhabuun keenya kun bada Oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala Oromoo walii haa galu tanaan lallaba. Galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waaree nagaa. Nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenya gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala Oromoo nagaa bu'uuf Oromoo nagaa bu'uun Oromoo nagaa haa bu'uun nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati Oromoo nagaa haa bu'uun Oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu. Fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu nagaa.